Sifataa jedhaadha. Surreen bareeda isheen uffatina surreen noon ta'u surreen shamarran surreeffatu jumaan ormuun barbaadan. Walumaa galatti shamarran surreeffatu jaarguun barbaadu. Surreen irraa jiraatu. Amma ati gaafa guddatte baradhee hojii argadhee achi booda abbaa qabeenyaa ta'e niitii fuudhaa jettee hirkatee kaanuu akkasitti taasaa turte. Haadhi manaa kan kee gaafa akka chaansii surree godhatte maal goote? Maal goote? Maal goote? Boqoraan gadi darbaa. Haadha manaa kan kee ishee surreeffattee dhufnaan yaa rabbi kaachii. Qabsi bicha. Sababa isheen surreeffatteef jechaa jechuudha. Surreeffachuu hin qabdu qabsi bicha. Qabsi bicha. Ashamaa harka fuunaa kam jirtan kabajamtoota keenya kan taatan mootii keessanuu nagaan bukkee jiraata simbiraan jiraatu deebi'ee dhufee jiraa hin baddannuun jettanii turtaniyyuu hin bannee kinootii deemnee dhufnee jiraa har'as gammachuudha dhufnee gammachichi maal seetanii hawwiini gaafsanii baay'ee na rifaasisee turte ani carqii isheen binnee kan koon bitannee kan keessii bitee dhufee jettee ani immoo siyaasaan baay'ee naaree ture ani ishii mana hodhaatitti galtee dhufte ani ishii sanarra uffattee haartee baay'ee bareeda tureyyuu kanaafuu sini amma Kamsi bicha fadhaa surreen uffatinaa surreen bareedu qabsiin awwiiraa akkatti bareedu qabsi fataa jedhaadha. Surreen bareedu isheen uffatinaa surreen noon ta'u surreen. Namooti immoo ati amma viidiyoon hojjetinii naan jettanis ati barumsaa amma barumsa baran yeroon kee yeroo barumsaati naan jettanis. Ani reefuun baadiyyaadha dhufee barumsaa barachuu wallaalee miti hawwii gargaaruu fananii yeroo kanatti malee barumsa keessatti cimee iddoo guddaa geessin argisiisa. Ashama harka fuunee akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenyaa kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkamsa akka nageessanii. Nuti nagaa gootu raafaa qabnaa nageenya nu bukkee ture simbirallee jiraatu siin jechaati namoonni chaanaala keenya faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalama kan maamila keenya turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin nu deeggaraa jirtan galatoomaa galata guddaa nu biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboleewwan kiyyaa tibba kana baddanii jirtu jechaa turtanii eessa baddan jechaa turtanii eenyus bannee jirra. Anis xiqqoo ishii noormaalii hin turre. Bakka jira miti waan tokko gisee caancaan isinitti jedhu viidiyoo irra ba'ee immoo akkasitti dasdan jedhu ana beektanii. Kanaafin isin jalaa bade waan biraaf miti isiniin jechuu barbaada. Egaa har'a waaliif dhufne isin galateeffachuudhaaf akkasumas immoo kabajaa isiniif qabnu isiniif ibsuudhaaf innis maalidha? Tibba darbe akkuma argaa turtan jechuudha. Viidiyoo gabaabaa asirra isinii keenyu kanarraatti maal takka ture maal irraa haasaa akka turre hin beektan jedhee yaada. Kanaaf namni immoo nama hin galateeffateen darbee jechuudha. Waaqayyoon hin galateeffatu jechuudha. Kanaaf dirqama waan nuti ta'eefu deebinee dhufnee jirra. Caaluun illee seensa isiniif dubbatee ture akkuma argaa jirtan baay'een gammadee jedheera. Dhugaa dubbachuuf eegada rifaasiseen ture. Natu normaaliin turre malee osoo isaa sanatti viidiyoo waraabee raadhee baay'ee tokko jechuudha. Kolfa duutan jechuudha. Akka inni itti rifate jechuudha. Maaliif uffaticha inni jedhee akkuma na argaa jirtan kun uffanni qamisii inni jedhee kaa viidiyoo isiniifan kaa argaa asirratti nagartu mul'uusaa jechuudha. Gaafan deemee qamisii bituu dhaqee jedhee manaa bahee uffatan bitee fi dhufe isaaf jechuudha. Inni uffanne amma gizee biraan uffadhee baa uffadhoo naan jedhan malee maatti godhan manaan jedhee na dideen uffanne uffatan bitee fi dhufe isaaf. Uffata sana bitee fi gaafan dhufu maal jedhee ani kan koonaa biti yooman siin jedhee kan keetii sanaan anan dhiisee kana bitee nan baay'ee tokko rifatee ture. Garuu kan uffanni immoo agartanii jirtu ta'e shufooniin akkuma barbaadanitti hodhamaa bittanii deemuu hin dandeessan isin irratti lakkaawwamee tooni yoo ta'e malee jechuudha. Keessattuu immoo sa'aatii ammaa kanaanii badaa onnoo miti jechuudha. Kanaafiyyuu dirqama irratti lakkaawwamuu qabaan lakkoofsisee dhufe jechuudha.
Kanaaf mee Hacaaluun maaltu itti dhaga'ame amma qamisiis laargeera naxalaasaas laaleera xiqqoo ishii maaliif diimaa akkana ni jedhe sanan taane jedhee ani immoo uffata diimaa hin jaaladhu jireenya koo keessatti jechuudha. Kanaaf egaa kanatti jaalatte immoo egaa sitti bareedee jettee natti bareedeera. Garuu qamisii ta'uu qaba. Nam tokkoyyuu surree uffachuu hin qaban ijoolleen shamarranii jedhee ture viidiyoo irrattis dubbateera arguuf jirtanii. Kanaafuu maaltu sitti dhaga'ame mee hanqamsii uffadheenna. Sila nagaa dura dhaamteef jedhee tanan nagaan dhaaminis hin jedhee mee amma maaltu sitti dhaga'ame. Gammachuu. Gammachuu akkamii? Hanqamsii uffachuu kootti moo? An uffate silaa anaati maaf gammadde? Maaf gammaddeeti? Surree uffachuun qabdu. Surree uffachuun qabdu? Surree kanan dhala. Kanaafuu guyyuma guyyaatti kana qaqayyiradhee uffachuun qabaa qamisii akkana? Qamisii guyyaa guyyaatti. Isti sagalee kee ol fuudhee dhaggeeffadhe. Qamisii guyyaa guyyaatti siin bitaa. Siin bitaa? Ati? Eshi. Eshi. Surree gabbaaseen gataa qoshashaa. Gabbaaseen gataa? Eessallee ammoo aangoo siin kennineeti? Eshi ijoollee shamarranii maaliif akka surreen uffanne dhorkite? Maaliif uffachuun qabanii? Maaliif sababiin isaa? Qamisa uffatan surree uffatu dhiira. Kan surree uffatu dhiira? Ani qamisa uffatu dubara. Dubara. Maaltu jedhe sana sila? Akkami jalqaba isaa akkamitti tureyyuu silaa? Uumamuu irra jira moo? Uumama irra jira? Maaliif kanaaf dubartiin qamisii uffattu kan jedhu dhiirri immoo surree uffatu kan jedhu jalqaba uumama irra jira. Kana barteerta. Garuu ati maaliif akkasittiin keessa keetti maaliif namoota surree uffatan maaf jibbita? Keessattuu warra surree gabaabaa qumxee uffatan maaf jibbita? Isa surree ofirraa gadi baasanii dheeratan hin jaalattu. Shamarran surree uffatu jumaanuu arguun barbaadu. Walumaa galatti shamarran surree uffattu arguun barbaadu. Surreen irraa jiraatu. Amma ati gaafa guddatte baradhee hojii argadheen achi booda abbaa qabeenyaa ta'e niitii fuudhaa jetteerta gisee kaanuu akkasitti haasaa turte. Haadhi manaa kan kee gaafa akka chaansii surree godhatte maal goote? Maal goote? Maal goote? Waqaan gadi darbaa. Haadha manaa kan kee ishee surree uffattee dhufnaan yaa rabbi kaachii. Qamisi bicha. Sababa isheen surree uffatteef jechaa jechuudha. Surree uffachuun qabdu qamisi bicha. Qamisi bicha. Ati si haa ga'u waan biraa maal jennare egaa hordoftoota keenya akkuma dhagaa argatan maal jechaadha. Gisee baay'ee immoo waadhaamsa kana Isaayyaas itti qoosa niitiin si fuusisaa niitiin si fuusisaa hoggaana jedheetti ani daa'ima ganaa iddoo guddaa ga'ee baradhee fixee bakka abbaa qabeenya tokko ta'e fuudha malee hin fuudhu ammaa jedhaan. Amma kan akkas jennaan maal jedhee gaafa isheen surree uffattee natti dhufte ani darbadheen ishee kuffisaa fooqirraan ishee darbaa jedhe. Kana hin jedhu waan asitti waa tokko murteessuu hin danda'u. Egaa walumaa galatti akkasuma dheengaddaa viidiyoo Isaayyaas irratti hojjete irratti immoo koomentii dubbiseen ture jechuudha. Sa'aatii kanatti sirriidha viidiyoo hojjechuun isaan barbaachisu. Akkasumas immoo timirtiidha jettanii jirtu. Anis nan jedha yeroo baay'ee kanuman jedha. Garuu mootu biyyarraa sababa dhufeef barumsa amma sa'aatii kanatti kana yeroo amma jiru kanatti barataa hin jiru. Qo'annaa immoo yeroo yerootti akkuma argaa turtan Isaayyaasiin akkasumatti itti dheekkamee hin qo'ata. Anis amma dandeettii kootii ittuma dheekkamaa inni sa'aatii qabutti hin qo'ata. Garuu inni walumaa galatti kan ka'umsa kana isatti uume waan ani cannaqamuuf waan ani yeroo baay'ee jechuudha na arga sanaaf dhaqee kanatti galuu dhaqee sanas immoo noormaalii yeroo hunda viidiyoo hojjeta jechuu miti. Garuu immoo waan tokko tokko barachuun dirqama. Maaliif viidiyoo qofa waan haasa'eef dagatee barumsa kanatti dhufaan soba suni sammuu keessa jiraatee naani wal qabu sa'aatii kennuufidha. Sa'aatii tokko maaliif sa'aatii murtaa'aa itti barumsa isaa qo'atu sa'aatii murtaa'aa itti taphatu akkasumas immoo bakka jira miti gizee tokko tokko sammuu isaa fireesh gochuudhaaf waan hundarrattuu sa'aatii qooddatee qabaachuu qaba. Sana Waaqayyo yoo jedhe ayyaama rabbiitiin rabbi nu haa gargaaruun isiniin jedha. Egaa walumaa galatti namoonni qamisii nutti uwwistanis galatooma galata guddaa nu biraa qabdanii Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaayii. Bakka ba'etti Waaqayyotti sinaa dabaluutti siniif haa guutu. Yeroo hundumayyuu nama ofirraa haftanii nama biraa gargaartan rabbiin isin haa taasisu. Nuti isaan keessaa gargaaramuu qabna jennee dhimpiti. Garuu immoo waan qalbiin ishee ajajeef obboleettiin keenya kana gooteerti. Maaliif jennaanii hoggaan kana isiniin jedhu namoonni gargaaramuu qaban ni jiru.
hin beekna namoonni gargaaramuu qaban fakkeenyaaf sa'aatii kanatti waan nyaatanii dhuganis dhabanii rakkatan baay'ee jira. Kan ammoo keessa kootiinis hin beekaa jechuudha. Garuu immoo gisee tokko jechuudha. Fakkeenyaaf amma mucayyoon suni dhugaa dubbachuufanii maaliif baraaf jireenya ishee rabbi ishee eebbisu namni kaleessa isteeppii kaleessa keessa dabarsitan yookaas immoo ijoollummaa keessanittis haa ta'u jireenya keessa geessaniitis jireenya bira geessanii ta'uun maaliif jireenya akkam maal akka ta'e itti seentanii argitanis haa ta'u waatu garaa ishee keessaa ishee kakaase yeroo sanatti jechuudha. Kanaaf immoo mucayyoon sun sirriidha. Maalittan akka kana taate ishee beekisanitti fakkaate bakka jira miti sa'aatii kam keessattuu wanti nani dubbataa ture jechuudha. Amma miidiyaa kanarratti nam tokko nama rakkataa tokkos gargaarii haa ta'u maal haa ta'u suura isaa dhoobanii maal jedhu mucayyoon sun garuu amala akka koo qabdi waan akka sanaa akka suura ishee gabba'u hin barbaadu jechuudha. Nama gargaaru jechuun kunoo akka sanatti jechuudha. Kanaaf immoo waaqayyo walumaa galatti jechuudha hunduma keenyayyuu bakka jira miti sammuu waliif yaadu kan immoo akka nu waliif yaadne tooniyyuu rakkoo keenya gadi fageessinee waliif hubannu rabbiin nu haa taasisu hunda keenyayyuu jechuudha. Keessattuu ijoollee shamarranii taatanii gadi fageenyanii rakkoo keessa waliif hubattanii waliif hubanne hedduu namatti tola. Dubartoonni garaa walitti hin jabaatinaadha. Maaliif jennaanii haalli nuti keessa jirrus rakkoon keenyas ta'ee maaliif walumaa galatti haalli uumama keenya wal fakkaataa waan ta'eef chaalenjii na bukkee jiru si bira dhufuu danda'a. Chaalenjii si bira jiru immoo na bira dhufuu sababii danda'uu fi sa'aatii kamittuu harka wal qabu wal jajjabeessuun irraa eeggamuun isiniin jedha. Kanaaf obboleewwan kiyya mucayyoo qamisii kana nutti uwwistees asumaan nu galateeffadhaa nu eebbisaan isiniin jedha. Hacaaluudhaafis bitamee jira uffanni garuu ammaaf uffachuun barbaanne yeroo biraa uffadhee viidiyoo hojjedha jedheera. Biteef hin ture jiinsii surree fi irraan immoo shamishii bareedaa biteef ture jechuudha. Kanaaf garuu nu uffadhu amma jedhee kaleessa daa'imuu uffatee waamicha deemee raarramaaf akka dideen beeku. Hiriyaa isaa mucaa xiqqaa wayiitiitu keejii eebbifamaa uffatee dhaqee mucaa eebbisee dhufe. Kana fakkaataan isiniin jedha. Walumaa galatti kana fakkaataa isin galateeffachuuf dhufneen isiniin jedha. Akkasumas yaada tokko keessa isiniif dubbadhe. Egaa Hacaaluunis asumaan isin galateeffatee kana booda immoo hin bannu isiniin jennaa dhufnee isin kofalchiisnaa isin bohaarsinaa yeroo kam keessatti immoo barumsa waan qabu akkasumas immootu ijoolleen tokko ilaalanii anis waan akkanaa osoo hojjedhe jedhanii daa'imni xixiqqaan akkasaa kun yoo tasa viidiyoo kana kan arguu danda'an ta'e kan laphee isaaniitu iyyuu jechuudha akka ka'umsa akkasiitti uummatu ta'uu qaba jechuudha barumsa nuti irratti hojjennu gisee tokko jechuudha. Kanaafuu immoo ani jechuudha amma daa'imman jechuudha yoo qalbiin isaanii isaan ajaja malee ittimtaniitu iyyuu hin ta'u jechuudha. Ittimtaniitu kana godhi waan gaarii kana hojjedhu bakka gaarii kana ooli jettanii ni timidii. Jecha keessan sana osoo hin taane jalqaba yoo qalbii isaanii keessa jiraate yoo waaqayyootu jalqaba seef godhe sammuu isaanii keessatti wantoota kamiyyuu yaaduus ta'e dhiphachuu akka nama guddaa tokkotti cannaqamuus ta'e haadha isaaniitiifis abbaa isaaniitiifis cannaqamuu bakka jalqaba keessa ka'a waan akka sanaa sana jechuudha. Kanaaf hundumayyuu waaqayyoo ilmoo eebbifamtuu eebbisee rabbi isiniif haa kennu hunda keessaniyyuu namoota iddoo kana hin geenye waaqayyoo iddoo kanaan sinaa ga'u rabbi waan hunda waan hawwitan hawwii keessan hunda galmaan isiniif haa ga'uun isiniin jedha. Kanaaf ati galateeffadhuutiin cufna viidiyoo. Warri qamisii birriin argitanii qamisii bitinaan jettanii si bitee fi jira. Baay'een gammadee jira galatoomai galata guddaa na biraa qabdanii. Waaqayyo sinaa eebbisuu wa'i. Waaqayyo sinaa eebbisuu. Kanaaf qaxxaayee viidiyoo akkam akkamiitiin dhuftaa? Viidiyoo akkam akkamii hojjetta? Biraankiidhaan dhufa. Biraankii bichaa miti gisee tokko waan nama barsiisuunis akkasuma ijoolleen akka kan keetii amma sadarkaa keetirra jiran kuni maal akka isaan sirraa baratan beektee gisee sa'aatii qabdutti gisee hunda viidiyoo hojjechuu miti gisee sanaa waan akkasii barsiisuu qabdaa jechuudha miti. Kanaafiyyuu nagaan nuuf turaa amma deemnee dhufnutti turtii gaarii isiniin jennaa. Waan qamisii fakkaatu immoo isinitti agarsiisnee garuu immoo baay'ee sirriitti hin tiri jechuudhaaf waan jiru sunis hin beektanii indaa'uun qamisii kana wajjin nama guddaa nu taasisee waan jiru wajjin wal qabate jechuudha. Kanaaf walumaa galatti immoo waaqayyo hunduma keenya iyyuu jechuudha. Guyyaa sanas maamila kiyya kan taatan kamiyyuu nam kamiyyuu rabbii gammachuudhaanii deebisee guyyaa sana fidee wal agarsiisuun isiniin jedha. Isa asitti immoo wal agarra garuu akka har'aa kanatti osoo hin taane lama taanee gaafa dhufnee gaaf sana immoo sadi taanee dhufnaa jechuudha Hacaaluu faana. Waaqayyo achiin nu haa ga'u. Isinis immoo kadhannaa keessanii na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha turtii gaarii.